keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii warri si bukkee dhaabatan kun maal keedha? Maqaan kiyya Dhaabaa Bayyanaan jedhama. Kanan dhufellee aanaalee Bilbiloo magaalaa Boqojjii irraa. Maaltu isinii ta'e lafa kanatti maal dhugaa ba'uu barbaaddu? Wanti naa ta'e daa'ima xiqqaa wayitan qaba. Daa'ima dhalattee gaafa guyyaa ji'a 2 fi torban 2 na ilaa dhukkubee hospitaala Boqojjii torban tokko ture. Boqojjiin illee riivarii naa barreesse. Kazaa gara Asallaan naa barreessanii Asallaan illee riivarii naa barreesse. Amma achumaan obboleettiin kiyya kun immoo ala jirti, biyya alaa jirti. Riivarii naa barreessanii akkanatti Addis Ababaa deemaa jiraan jedheen. Amma kazaa deemtullee dura waldaa Zawuduu Geechii naan jette. Daa'imni kun watakka harma noodhu funyaanii fi afaaniin wanna itti sakkaanii jiru. Daa'ima kana fidee ta'unan dhufee asitti bakka fidee ergama. Riiferii fudhattee gara Finfinneetti deemtu osoo deemaa jirtu as gortee jechuudha. Asitti hin gore. Asitti hin goree daa'ima kana as fidee waldaa kana fidee yoo isaan ergama Zawuduun harkaan qaban daa'imni kun kan duran dubbanne jedhee too bakka fayyame. Si waamani jechuudha sagantaa dhuftee ati. Akkanumatti an dhufee asuma. Akkasitti daa'imni kun naa fayyee haga. Riiferiin hafee daa'ima kee fayyaa fudhattee galtee jechuudha. Riiferiin hafee daa'ima kiyya fayyaa fudhadhee galee Waaqayyoon naa galateeffadhaadha jechuun barbaadan. Daa'imni kee erga guyyaa sanaa nagaa isaati. Watakka nukkuba gammaa kunoo nagaa jira. Riiferiin sun karaa tafee jechuudha. Karumatti hin baqassee galeen. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon. Baga Waaqayyo isin gargaaree nagaa Waaqayyoon dhaqaa.